waa'ee bara haaraa laalchisee lakkoofsa Itoophiyaa lakkoofsa addunyaa irraa maaliif duubatti hafe yaada jedhu isiniif qabadhee dhufe. Ammas immoo maal lakkaa'uu qabna yaada jedhuun amma isinii qabadhee dhufe. Xumura irratti immoo ammas wanta faayidaa qabu tokko isiniifan himaa amma xumuraatti waliin turre. Akkuma beekamu nuti lakkoofsa baay'ee lakkoofna. Tokkoffaan akka addunyaatti Girigooriyaan kalaandarii jedhamu lakkoofsa kan addunyaatti jechuudha. Isa yeroo ammaa kana bara 2026. Lammaffaan Itoophiyaa keessa warri jiraannu lakkoofsa Itoophiyaa sin lakkaa'an yeroo ammaa kana 2018. Akka sadaffaatti nuti uummanni musliimaa lakkoofsa hijiraa isa yeroo ammaa kana bara 1447 sana lakkaa'an sadii jechuudha. Kan adda babaafnee haa ilaallu. Tokkoffaa irratti kan biyyaatii fi kan Awurooppaatti yeroo deebinu Itoophiyaadhaaf Awurooppaan Girigooriyaan kalaandarii kan jedhamu sun kan isaan lakkaa'atanii dhaloota Kiristoos jedhama. Dhaloota Nabiyyallahi Isaa jechuudha alayhi salaam. Isa sanarratti hundaa'anii lakkaatu. Garuu asirratti gaaffii tokko jira. Innis maali? Itoophiyaan yeroo ammaa kana 2018 irra jirti. Awurooppaan immoo 2026 irra jira. Egaa lamman isaanii erga dhaloota Nabii Isaa lakkaa'anii akkamitti Itoophiyaan duuba haftee yaada jedhu gaaffiin kun gaaffii nama hedduuti. Kana baruudhaaf tokkoffaa irratti akkaataan lakkoofsa Itoophiyaatiif akkaataan guyyaa Itoophiyaa adda ba'uun dirqama. Baay'ee lakkoofsi Itoophiyaa kuni beekumsa cimaa xibabii cimaa wayitu keessa jira. Garuu Itoophiyaa keessa ji'i 13 jiraachuu beektu. Innis Aagumee yookaan Qaaqumee isee jedhan isee guyyaa shanii sanaantu ji'a 13 ta'a jechuudha. Egaan ji'a 13 ka ta'uudhaa fi akka lakkoofsa Itoophiyaatti ayyaanni tokko har'a guyyaa sanbataarra yookaan guyyaa jimaataarra bu'e taanaan waggaa dhufu bara baraan ayyaanni suni guyyaa jimaataarra ta'a jechuudha. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti ayyaanni warra Ortodoksii sababni isaa lakkoofsi kun jalqabni isaa warra Ortodoksiitiin sababa jalqabeef tokko. Lammaffaa irratti akka seera lakkoofsa warra Girigooriyaa yookaan lakkoofsa warra Awurooppaatti waggaan tokko guyyaa 360 qaba. Akka kan Arabaattis waggaan tokko guyyaa 360 qaba. Waan isin dhibu Oromoonis lakkoofsa mataa isaatii qaba. Lakkoofsi kan Oromoo sun immoo isa kam jennaan isa Girigooriyaan guyyaa irraa lakkaa'aa jiru jechuudha. Namoonni waa'ee dhahaa Oromoo dubbistanii wanta kana beekuu dandeessu. Akka Oromootti ji'i tokko guyyaa 29 yookaan 30 qaba. Guyyaan hundumtuu akka nuti jimaata sanbata jennee guyyaa irra deddeebifnee torbeedhaan lakkoofnu osoo hin taane guyyaa tokko kaasee hamma 30tti guyyaan kun maqaa isaanii qabu. Gaafa guyyaan 29 fi 30 ta'ee jedhu yoo ji'i 30 guuta ta'ee guyyaa maqaan 29 sun isuma 30 sanaan waamama. Kanaan alatti maqaa garaagaraa qabaa jechuudha. Yeroo as deebinu garuu akka Itoophiyaatti tokkoffaa irratti wanni Itoophiyaan lakkoofsee dudduuba hafee fi erga Nabiyyallahi Isaan alayhi salaam yookaan Yesuus Kiristoos kun dhalatee waggaa 7 booda Itoophiyaan dhageesse yeroo dhageessarraa kaatee lakkaachuu jalqabdee jedhu. Inni lammaffaan Itoophiyaan yeroo waggaan kun halakkaa'amu jedhamee karoorfame waggaa 6 booddeerraa kaastee lakkooftee warri Girigooriyaan kalaandarii immoo akkuma inni dhalatee lakkaa'uu jalqabanii kanaaf wal dhabee jiru. Egaan gara akka dubbisa Amaariffaatti immoo yoo dubbinu akka biyya keenyaatti maal jedhama? Amata Mihirat jedhama. Fakkeenyaaf bara 2018 amata Mihirat jedhama. Inni kun akka amantii Islaamaatti hin ta'u jedhama. Sababni isaa maaliif jennaan amata Mihirat jecha jedhu kanatu hin fudhannu jedhan. Sababni isaa amata Mihirat jechuun bara fayyinaa jechuudha. Kanaafuu Mihiratiin kun immoo fayyina jechuun Nabiyyillahi Isaan dhufee biyya duniyaa fayyise ergaa jedhu keessa dabarfataa jiru waan ta'eef nuti amata Mihirat isa jennu kana dhiifnee amata Lidat jenneetu bara dhalootaa jennee waamuu qabna yaada jedhuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka kan isaan fudhatanii jechuudha. Inni sadaffaan lakkoofsi Itoophiyaa ji'a 13 qaba. Akka Quraanaatti immoo maal jedha Quraanni inna iddata shuhuri indallahi 12 shahran fi kitaabillahi jedha. Lakkoofsi ji'a Rabbiin biratti 12 jedhee akka 12 ta'e Rabbiin nuuf dubbatee jira. Kana maaliif dubbate jennaan Rabbiin asirratti oduu tokkoon isiniif hima. Yeroo durii utuma Rasuulli alayhi salaatu wassalaam hin dhufiniini warri Qureeshii ji'a Muharram yookaan isa nuyi amma irra jirru kana bareechanii kabaju jedhan. Bareechanii kabajuu isaaniirraa kan ka'e ji'a kana keessa waan badaan hojjetanii namoota irratti illee dhiibbaan hojjetan jedhan. Sana booda naggaadeen baadiyyaa fagoo irraa namoonni gidii hojjetanii gaafa isaan deemuu jalqabanii ji'a Muharram kana dhiisanii ji'a kaan keessa warri kaan naggaadota saamuu jedhan. Booda keessa naggaadeen ji'a Muharram kana eegdee ji'a Muharram kana keessa hojii gaafa seen hojjechuu jalqabdu ji'a Muharram keessa hin saamamnu jedhanii sana booda ji'a Muharram kana keessa saamicha akkamitti akka jalqabamu qophaa'anii maal godhanii wal waamaniitu jedhan warri saamicha saaman kun ji'a Muharram kuni bakka jijjiirree safarirra keenyarra safariin immoo chorbuneerra ji'i inni kun ji'a lamaffaarratti waamna inni kun Muharramin jedhanii walii galuu jedhan sana booda gaafa naggaadeen ji'i kun Muharram jettee baatee dhuftu gadi ba'anii saamu.
akkamitti muharram keessa waliin saamamu jedhanii gaafa gaafatan iseen mu maal jedhu sun maal jedhu nuyi jijjiirra irratti nageenye malee jedhanii akka ittiin ji'a muharram kana jijjiiraa ta'aniidhan yeroo waggaa dhufu immoo ji'a yookaan waggaa lamaan deema yeroo waggaa lamaa sana immoo namni ji'a muharram itti qayyarame sanaan bahu isaan immoo ji'a sana fuudhanii kan biraarra kahaniiru akka kanaan utuu jijjiiramu gaafa rasuulli sallallahu alaihi wasallam hajjatal wadaa'ii dhaabbatan maal jedhanii akka rajabiin naan utu akka muharram utuu naan bakka isaa duraatti deebi'e himanii har'a booda bakka saarraan ka'u ammas immoo lakkoofsi ji'a rabbiin biratti 12 ta'uu himanii jechuudha. Kanaafuu namni hundumtuu bara dhaloota isaatii fi seenaa garaagaraa lakkoofsa kan hijiraa ammas kan Awurooppaa kan biyya keenya kanaan akkasitiin utuu barreeffate baay'ee bareedaadha jedhanii dubbatu. Isin yaada keessan waa'ee kanaa irratti maal jettu? Koomentii jalatti nu beeksisaa. Annaa Siraanuu.